Kam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan histirii waliin ilaalla. Yeroo muraasa isin jalaa badeen ture dhiifama. Hojiin baay'ee waan natti baay'atuu fi kanaafidha. Ammoo yoo hin danda'e jedhee histiriin isin hojjedha jedhee yaadeera. Har'a akkuma seensaatti ilaalle isinis yaada keessan komentii irratti naa barreessitanii maybe yoo itti fufu ta'e ittiin fufaa waan tokko yoo rakkoo hin qabu fedhii qabdu taanaan jechuudha. Waan fedhii qabdan kan biraas yoo ta'e waan hin danda'u isin gargaaruudhaaf qophiidha. Kallattiidhaan mee akka seensaatti histiriin maaliif kennama akkamittiin histirii qayyabannaa kan jedhu wantoota kana har'a waliin ilaallu komentii irratti yaada keessan naaf kennuu hin dagatinaa. Chapter 1 Introduction that akka seensaatti boqonnaan kuni nature of history that uumama seenaan akkamittiin uumame wantoota jedhu that maal fakkaata maaliif qayyabanna kan jedhu jechuudha caalaadhumatti kan laallu as keessatti. The term history derived from the Greek word historia jecha jedhu kanarraa kan dhufedha jechuudha. History jechi jedhu kuni jecha Greekii historia jettu kanarraa dhufte jechuudha. Historia jechuun inquiry jechuudha. Inquiry or account of one's inquiry dha. Inquiry yeroo jennu qorachuu, qayyabachuu yookiin immoo jira miti kanaa wajjin kan walitti dhufudha jechuudha. The first use of term is attributed the one of the ancient Greek historian itti fayyadama jalqabaa yookaan immoo jecha kana jecha history jedhu kanatti kan jalqabe itti fayyadame Herodotus jechuudha. Herodotus who is often held to be the father of history dha. Yeroo baay'ee father of history jedhamee kan beekamu namicha kanatu itti fayyadame jechuudha. Kanaafuu jecha Greek historia jedhuu fi historia jechuun immoo inquiry yookiin immoo barbaaduu, qayyabachuu, qorachuu jedhurraa kan dhuftedha jechuudha. Jechi history jettu kan jechi seenaa jedhu kuni jechuudha. Academically yookaan sadarkaa mana barnootaatti kennamuudhaa fi histiriin can be defined yookaan immoo sadarkaa akka barnootaatti yookaan akka barumsaatti akka disipiliinii gosa barnootaatti histirii yommuu hiiknu jechuudha. Histiriin can be defined as an organized and systematic study of the past dha jechuudha. That sadarkaa jechaatti yookiin immoo jechi saayisaa dhufe kan yerootti hundaa'uudhaani maal jenneerra inquiry dha yookaan immoo qayyabannaadha jecha Greek historia irraa dhufedha. Sadarkaa barnootaatiin immoo bifa akaadaamiitiin yeroo ilaallu immoo maalidha? It is organized and systematic study of the past jechuudha. Bifa qindaa'aa ta'ee fi sirnaawaa ta'een kaleessa kan ittiin qayyabannudha jechuudha. Yookaan immoo wantoota darban kan ittiin qayyabannudha, wanta ittiin qayyabannudha jechuudha. Okay, the study involved the discovery. As keessatti study yookaan qayyabannaan systematic ta'e organized ta'e kun ammoo maal of keessaa qaba? Discovery of keessaa qaba yookaan immoo argannoo jechuudha. Collection yookaan collect gochuu walitti qabuu of keessaa qaba. Erga walitti qabne immoo organize gochuu. Organize gochuu jechuun information dhagaa ammas keessatti kan organize godhu kan discover godhu kan collect godhaa jiru kun. Organize gochuu yeroo jennu immoo informationiiwwan bifa wal fakkaatu walitti fiduu jechuudha. And the presentation of information about past event present gochuu information argame kana jechuudha. Information inni dubbachaa jiru kun information isa borii moo saarraati? No. This is what information about the past. Information waa'ee kaleessaa discover gochuu, collect gochuu, discover gochuu yeroo jennu information sana argachuu jechuudha. Fakkeenyaaf Luusiin jalqaba information turte information waa'ee Luusiin ni argama miti jalqaba Luusiin argamuu qabdi jechuudha. Erga argameeti dhimma information Luusiitiin wal qabatu argannoowwan kana walitti qabuu qabna, collect gochuu qabna fakkeenyaaf jechuudha. Ergasii immoo organize gochuu qabna gaafa jennu information kana dhimma qorannoo saayinsii waa'ee wanta biraatiin fakkeenyaaf kun argannoo dhala namaa jennee bifa dhala namaatiin keenya jechuudha kan Luusii kana jechuudha malee geessinee kan seenaa qaroominaa addunyaa keessa yookaan kan kanaa keessan keenya kun kamii wajjin wal qabata argama dhala namaatii wajjin wal qabata. Organize gochuu jechuun bifa wal fakkaatee kanaan kaa'achuu jechuudha. Ergasii immoo namootaaf present goona ni dhiyeessina jechuudha odeeffannoo jechuudha. Odeeffannoo arganne kan kun adeemsa histirii yookaan seenaan bifa akaadaamii keessatti hojii irratti ooludha jechuudha. In this regard, bifa kanaani the major concern of history is the study of human society and its interaction with natural environment. That bifa kana yemmuu ilaallu concern yookaan dhimmi guddaan dhimmi ijoon history irratti xiyyeeffatu study of human society. Human society kan qayyabatudha jechuudha. And it is interaction inni qabu human society kun qabu yookaan immoo hariiroo human society kun yookaan hawaasni dhala namaa kun hariiroo inni qabu kan qayyabatudha jechuudha. Eenyu wajjin hariiroo inni qabu?
natural environment wajjin yookaan immoo uumama naannootii wajjin dhalli namaa hariiroo akkamii qabaa kan jedhu kan qayyabatudha jechuudha history'n. Okay, which is also the subject of study by many other discipline. As keessatti gaa society yookaan human society fi interaction human society kana kan qayyabatu history qofaa miti. Maal fayyada? Subjectiiwwan biraa kanneen kana qayyabatan illee jiru jechuudha. History'nis kana qayyabata. Okay, what differentiate history from the other discipline? Erga waa'ee human society kana qayyabata ta'eeti history'n. Human society kun immoo hariiroo inni dhala namaatii wajjin qabu maal fakkaata erga jechuu ta'eeti disipiliiniiwwan yookaan gosti barnootaa biraas dhimma kana irratti xiyyeeffannoo godhu yookaan inni qayyabatu ta'eeti history maaltu adda godha isaan kanarraa? History maaltu adda taasisa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Okay, that while the last as keessatti gaa wanti history adda godhu from other discipline irraa is that while the latter kan jennu that disciplineewwan biraa kuni jechuudha. Disciplineewwan biraa kuni study the interaction between humans and their environments. Kan isaan qayyabatan maalidha? Humanii yookaan dhala namaatii fi environmentii gidduu hariiroo jirudha. Yeroo kam keessatti? In the present state jechuudha. Disciplineewwan biraa kanneen akka anthropology, sociology, human society jechuudha isaan kun kan isaan qayyabatan akkuma history jechuudha. Garuu history adda kan godhatu jira. History maaltu adda godhaa? It is study about the past, okay? Waa'ee kaleessaa qayyabata jechuudha. Isaan kun immoo fakkeenyaaf sociology yoo fudhanne waa'ee har'aa qayyabata. Akkana jechuudha. History study the interaction between the two in the past within the framework. That waa'ee lammaan isaanii jechuun waa'ee dhala namaatii fi hariiroo inni uumama naannoo wajjin qabu kana interactionii isaanii yookaan walitti dhufeenya kana hariiroo kana kan inni qayyabatu in the past within the framework of the continuous process of change taking place in the time keessatti jechuudha. Kan inni qayyabatu maalidha jechuudha? Tokkoffaa paastii keessatti yeroo darbe keessatti hariiroo akkamii qaba kan jedhuu fi yeroo darbe keessatti kan jedhu kun ammoo in the process of change taking place keessatti yookaan immoo jijjiiramaa yeroo deeme sana keessatti yeroo durii jechuudha. Okay, yeroo darbe keessatti jijjiiramaa yeroo darbe wantoota jijjiiramaa deeman continuous bifa ta'e yookaan bifa walitti fufaa ta'e wantoota jijjiiraman sana qayyabatudha. Isa kamiin kan kaleessaa. Kanaafuu warra kaan irraa kan adda godhu maal jechuudha? Warri kaan yookaan disipiliineewwan warri biraa dhimma har'aati kan isaan qayyabatan. Maal irratti? Humanii fi humanii gidduu human environment yookaan immoo that nature of human environment kan dhala namaa kana naannoo dhala namaa kanaa fi dhala namaa kana gidduu hariiroo jiru kan qayyabatan isaan kaanii har'a irratti kan qayyabatanudha. History'n immoo kan kaleessaa qayyabataa jechuudha. Itti fufnee kan laallu uses of studying history. History qayyabachuun maaliif nu barbaachisa? Yookaan immoo faayidaan history qayyabachuu maalidha kan jettu gabaabsinee ilaalla jechuudha as keessatti. People live in the present, okay? Kan jiraannu har'adha mitiire? Har'a jiraata namoonni har'a irra jiraatu jechuudha. They plan for it, worry about the future, okay? That namoonni har'a yeroo jiraatanu waa'ee borii karoorsu, waa'ee borii yaadda'u, waa'ee boriitu isaan dhiphisa jechuudha. Bor akkamittiin qabeenya argadhaa, boreessan ta'a, dhumunni koo maal ta'a jechuun dhimma borii si yaaddessa jechuudha. History, however, is the study of the past. History'n immoo dhimma kaleessaa qayyabata. Namoonni kan isaan irra jiraatan har'a irra jiraatanii dhimma boriitu isaan yaaddessa. History'n immoo kaleessa qayyabata. So, why bother with the past while living in the present and anticipating what is yet to come, okay? That erga har'a jiraanna ta'eeti dhimma boriitu yaaddessa ta'eeti kaleessa darbe qayyabachuun maaf nu barbaachise? Is it important that gaadha dhimma kaleessaa kana qayyabachuun hin barbaachisaa? Noo har'a jiraanna boriitu nu dhiphisa? Har'a jiraannee boruutu nu dhiphisuu kaleessa qayyabachuun maaliif barbaachise kan jedhu. Tokkoffaa history helps better understand the present. Har'a jiraan arga ta'eeti har'a irra jiraannu kana beekuu danda'uu qabna, hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Har'a jiraataa har'u kana beekuudhaaf immoo maal beekuu qabna? Kaleessa isaa beekuu qabna jechuudha. Har'i kun kaleessi isaa maal fakkaata? Anarraa kun kaleessi koo maal fakkaata? Yoon hin jedhu ta'e har'a kana maal akka fakkaadhu hin beeku jechuudha. Har'a maal akka fakkaadhu hin beeku jechuun immoo bor waan ta'uu naan galu jechuudha. Kanaafuu har'an irra jiraadhu kana sirriitti hubachuudhaa fi kaleessa hubachuun qaba jechuudha. Therefore we have to study past, that means we have to study history.
seenaa qayyabachuu qabna jechuudha kanaafuu. Inni lammaffaan history provide a sense of identity. Miira identity nuu kenna, eenyummaa nuu kenna. Ani eenyudha kan jedhu beekuudhaaf namni tokko maal gochuu qaba? That he have to know what his ancestry. Durii isaa beekuu qaba jechuudha. Dur maal akka ture beekuu qabu. Beeku taanaan har'a maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Okay? Atamma kaleessa abbaa kan kee hin beektu taanaan obbolee akaakayyuun kan keessaa akka dhufan hin beektu taanaan har'a eenyuun akka taate hin beektu jechuudha simply. Therefore, you have to know that yourself. Okay? Ofii kan kee beekuu qabda. Ofii kan kee immoo beekuudhaaf immoo identity yookaan eenyummaa kana qabaachuudhaaf ammoo kaleessa isaa beekuu qabda jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Inni kan biraan history'n teaches critical skill, dandeettiiwwan critical ta'an yookaan barbaachisoo cimaa ta'an nu barsiisa jechuudha history'n seenaa qayyabachuun. Studying history helps students to develop what? Key research skills. Dandeettii qorannoo baay'ee murteessaa ta'e akka qabaannuuf nu gargaara jechuudha. Research skill yookaan dandeettii qorannoo kan jennu kun immoo include how to find akkamittiin information yookaan sourceewwan garaagaraa maddoowwan garaagaraa akkamittiin argachuu dandeenya. Maddoowwan kana immoo argannee callisnee arganneera jennee gammannee fudhanna immoo no evaluate gochuu qabna jechuudha. Okay? Evaluate akkamittiin goona maddoowwan kana akkamittiin immoo erga evaluate goone immoo that present gochuu dandeenya. Isaan kana nu barsiisa jechuudha. How to make coherent argument based on various kinds of evidence irratti argument yookaan falmiiwwan yookaan immoo barreeffamoota garaagaraa bifa ajandaatiin bifa falmiitiin akkamittiin dhiyeessuu dandeenya ragaa irratti hundaa'uudhaan bifa barreeffamaatiin akkamittiin dhiyeessuu dandeenya kan jedhu nu gargaara jechuudha. This analytical and communicational skill kun immoo dandeettiin xiinxaluutii fi namoota wajjin wal qunnamuu seenaa wajjin wal qunnamuu kun ammoo are highly usable in academic pursuit yookaan immoo barnoota warra gosa biraa barachuu keessatti teekinooloojii keessatti nu fayyada dandeettii kana immoo yeroo dandeettii kana asitti argannee jennu fiiziksii keessatti nu fayyada wantoota biraa keessatti nu fayyada jechuudha. Gaining skills in sorting through diverse interpretation is also essential. Ammas dandeettiin nuti argannu jechuudha sort gochuu keessatti yookaan wantoota tartiibaan kaa'uu keessatti. History keessatti wantoota tartiibaan keenya kamtu dura ta'e itti aansee kamtu ta'e kan jedhu keenya mitiire dandeettiin history keessatti argannu kun interpretation isaati kun is also essential yookaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal keessatti informed decision in our day to day life keessatti jireenya keenya guyyaa guyyaa har'aa keessatti nuyi murtii odeeffannoo qabu, murtii ragaa qabu tokko murteessuudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan history'n helps to develop tolerance akka qabaannu nu godha, obsa akka qabaannu nu godha, namoota wajjin gaafa jiraannu jechuudha. Open mindedness yookiin immoo sammuun keenya mataa keenya banaa goonee namoota wajjiniin hariiroo akka qabaannu. Fakkeenyaaf yaada kan koo qofatu ta'a akka jechuutu hin taane yaadni an qabu kuni dogongora yoo ta'e yaada sirrii kan namootaa fudhachuudhaaf qophii akka taanu nu godha jechuudha. Open mindedness yeroo jennu. History supplies in the source of fascination. Ammas history'n source of fascination yookaan madda gammachuu xumura hin qabne nuuf kenna jechuudha. That yeroo eenyummaa keenya kaleessa keenya qayyabannu that we will be happy, okay? That baay'ee gammadoo taana jechuudha. Therefore, learning and studying history is what? Important. And now we will see source and the methods of historical studies. Historical study kana yommuu qayyabannu maddi isaanii eessaa arganna? That wantoota historical kana eessaa arganna? Eessarraa dhufu kan jedhuu fi maddoota kana immoo akkamittiin qayyabachuu dandeenya? Akkamittiin immoo isaan argachuu dandeenya? Kan jettu as keessatti waliin ilaalla jechuudha. Okay. Historical sources are what broadly classified into two types. Maddoowwan seenaa argannu kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Bal'inaan jechuudha bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa primary jennee inni lammaffaa immoo secondary jennee maddoowwan kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Primary sources kan jennu surviving traces of the past available to us, okay, in the present. Inni kuni primary kan jennu traceedha. Himamsa isaanirraa dhufetu hin taane wanta achirraa arganne sana kallattiidhaan wanta tireesiiwwan kan faana isaanii qabatamaadhaan wanta kaleessarraa hafedha jechuudha. Fakkeenyaaf luusiin lafeensee yommuu argamu luusiin kan argamte maal seeti lafee sanadha. Kallattiidhaan qaama isee kan ture sanadha jechuudha. Isaan kun tireesiiwwan sanadha jechuudha. Isaa kana primary source jennee waamna jechuudha.
they are original or what first hand in their proximity to the event. Okay, event yookaan immoo taatee yommuu sana ta'e keessatti both in time and space keessatti yeroo bakka sanaa fi bakka sanatti argamuu fi yeroo sanatti argamuu keessatti proximity qabu baay'ee itti dhiyeenya qabu jechuudha wanta kanatti wanta sanatti jechuudha wantoonni seenaa kanarraa argan fakkeenyaaf that fakkeenyaaf simmintoo yeroo laafaa sarara yoo ejjettanii jettan faanni yookiin immoo miilli keenya bakkee irra ejjenne suni gaafa simmintoon goguu hin mul'ata miti durdurii dhagaan akkasiitu jiraate yookaan seenaawwan akkasii nuti argannu akkasidha jechuun yeroo sanaa fi speesii sanatti kan dhiyaatu wantoota nuyi akkasitti arganne kanadha jechuudha. Example of primary sources are manuscripted. Fakkeenyaaf handwritten material harkaa wantoonni barreeffaman fakkeenya kanaatti fudhachuu dandeenya. Sababni isaa jalqaba bakka sanatti argamu waan ta'edha. Okay, handwritten jechuun namichi sun yeroo sana barreessaa jira. Yeroo sana barreessaa jira jechuun taateen namichi hojjechaa jiru sun wanta barreeffame sun jira miti namichi tokko yeroo waan tokko barreessu wanta biraa ibsa miti wanta barreesse sanatti taateen sun baay'ee dhiyoodha. Sababni isaa yeroo sana barreessaa jira adda addaa hin barreessaa jira namichi jechuudha. Kanaafuu sanatti dhiyaataa jechuudha. Diyarii jechuun barreeffama namoonni waa'ee ofii isaanii guyyaa guyyaatti barreessan taatee sanatti baay'ee dhiyaata. Xalayaawwan garaagaraa, maayiniitiiwwan garaagaraa, koort riikardii yookaan immoo galmeewwan mana murtii keessatti argaman jechuudha. Administreetiif faayilii yookaan immoo faayiliiwwan bulchiisoo garaagaraa keessatti argaman, travel dookumentii yookaan dookumentiin imalaa garaagaraa, footograafiin, maappiin, viidiyoon, audio visualiin yookaan immoo sagaleedhaan wantoonni jiran illee artifacts such as fakkeenyaaf ogummaa harkaatiin wantoonni tolfaman kanneen akka saantimni garaagaraa foosil jechuun hafteewwan kaleessaa akka jechuuti meeshaaleewwan waraanaa garaagaraa atiinsidiin yookaan immoo meeshaaleewwan namoonni itti fayyadamanuu fi ijaarsawwan garaagaraa isaan kana akka primary source'itti fudhachuu dandeenya jechuudha. Why they directly communicate with that event. Okay, eventii keessa darbe sanaa wajjin communicate waan isaan godhanuuf jechuudha. Inni kan biraan secondary source'idha kan laallu. On the other hand our second hand published account about past event. Inni kuni wanta sana ilaalanii fakkeenyaaf primary source ilaalanii asirraa kaasanii maxxansuu danda'u jechuudha jarri kun. They are written long after the event has occurred. Erga eventiin sun yookaan taateen nuyi qayyabachaa jirru sun erga inni argame booda turee ka'ee kan barreeffamedha jechuudha inni kun. Inni kan biraa providing an interpretation of what happened. Yommuu sanatti maaltu ta'e kan jedhu interpretation isaa yookaan hiikoo isaa kan nuuf kennudha jechuudha. Why it happened? Taateen sun maaliif ta'e kan jedhu illee ergantanaa taa'ee erga wanti sun ta'ee booda waggaa dheeraa booda taa'ee dhimma sanaa kan xiinxalu kan nuuf dhiyeessudha jechuudha. And how it happened akkamitti immoo ta'e taatee yeroo sana ta'e eventiin sun akkamitti immoo ta'e kan jedhu kan nuuf dhiyeessudha jechuudha. Often based on what? Primary source irratti. Yeroo baay'ee inni kuni primary source irratti hundaa'uudhaan iyyuu wanti sun maaliif ta'e akkamitti ta'e maaltummoo ta'e kan jedhu kan nu dhiyeessudha jechuudha. Inni kuni kan inni barreeffamus irraa siqee yookaan immoo irraa fagaateeti jechuudha. Maalirraa taatee argame sanarraa jechuudha. Example of secondary source are what? Fakkeenyaaf artikiliiwwan yookaan barreeffamoonni garaagaraa books kitaabileen garaagaraa teekistii buukii yookaan immoo kitaabni barnootaa nuti fayyadamnu kun baayogiraafiin seenaan namootaa jechuudha. Kan namoonni nama biraa barreessan jechuudha. Baayogiraafii yommuu jennu published story or movies stooriiwwan maxxanfaman garaagaraa fi muuvii yookaan fiilmiiwwan waa'ee histirii dubbatan kun baay'een isaanii erga wanti sun ta'ee booda fagaataniiti jechuudha kan isaan barreeffaman jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf teekistii buukii yeroo waa'ee Aristootil nutti himu yookaan immoo yeroo Sokraates yeroo Aristootil akkana godhe dimokiraatis akkatti atamii argate jedhee kan nutti himu yoo ta'e keemistirii irratti suni seenaadha. Seenaan sun kan barreeffamu yoomidha har'a dheengadda kaleessa kana barreeffamaa jira jechuudha. Taateen sun kan ta'e garuu waggoota baay'ee duradha jechuudha. Okay? Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan secondary materials give us what appear to be finished accounts of certain historical periods in phenomena. Secondary materialiin kun kan inni kennu wanta ta'uun taateen sun taatee xumuramedha jechuudha. Taatee akkas ta'e kan xumurame kan jedhu nuu kenna jechuudha. Nevertheless, no history work can be taken as final as new sources keep coming to light. Okay? New sources make possible historical interpretation nuu kenna. Sourcing yookaan immoo maddi haaraa yommuu argamu maddi haaraa
yommuu argachaa deemnu maddi haaraan nuti arganne suni seenaa haaraa nuu kenna. Akkana jechuun fakkeenyaaf seenaa nuti kaleessa arganne sana seenaa nuti kaleessa beeknu sana madda haaraa arganna yoo ta'e ilaalchi nuyi seenaa isa kaleessa arganne sanaaf qabnu meebii jijjiiramuu danda'a jechuudha. Interpretation yookaan hiika biraa nuu kennu akka nuu kennu nuu gochuu danda'a jechuudha. Or entirely new historical reconstruction. Inumaayyuu yookaan immoo guutummaatti akkaataa nuyi itti yaadnu sana ta'uu dhiisuu dandeenya jechuudha. Wanti nuyi kaleessa akkana jennee yaadnu madda biraa gaafa arganne jenne completely jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Har'aaf asumatti nu ga'a. Please yaada keessan naaf qoodaa komentii naa barreessaati. Dhaat sirreessuu qabda kan naan jettan yoo jiraatee fi dhaat asirratti nu hojjetu kan naan jettan yoo jiraate amma hin dandeenye isin gargaaruudhaaf nan yaala. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Nagaan naaf tura.